أولين سنين ilmaan nu oomisha. Ilmaan oomisha jechuun diinirra leenjisa. Nabiin alayhi salaatu wassalaam muruu abnaakum ilmaan keessan salaatatti ajaja waggaa 7 salaatatti ajajaati. Fadribuum irradhaa waggaa meeqatti waggaa 10 ogguusiin geesse immoo salaata maaf hin salaanne jedha. Akhlaaqa bareedduun afaan bareedduun ilmaan amma uleentumanii هي كندي ربي سيا أبارو ربي سيا دبمسيسو ربي سيا أجيسو كنامت أمس برمسي دورا خم برسيسا برسيسو دورا خيسين برسيف تنيتي سوچال مالين جتشغاريدان يا علمكي يا عالمكي عرفوني شيخ مصر أنا ملتابر عرفوني دكتور مصر أنا ملتابر عرنا تتل تابر عرف شيخ برو قلتنا فكات أرى مزيد أولتنا اتفاقات نتي بريد ديبر يا المخيّة قراتيني سنة قرات نتان جدي قلبي نسا قلبي جولي كيساني سينا أكت سين ترين أباروني مت ركتوني مت اتكارتوني مت درنو جولي فقيسود قراتي اسم وني اسم منك قراتيفتن جتشغاري الرب بريد دود الرب مخنا نمي وان جاري دبته جنة سينا الرب مخنا نمي وان همتو دبته إبدما سينا يوم كي جبال أوف جابسي كرورا رابسي بالكسي وانا الرهجو يروتين كنين هروما وجادو تيتموري حركا روسي كيوسي دورا دفي بالكسي يا ربي قويا جمتا كان خيس زآتو كتي جرتي يا رب تنودا غي قويا جمتا كان خيس زآتو كتي جرتي زاسن موغا بيچ مسلما قلنا موان دنده يو قلنا مخيس ملكا وملي بسم الله رب سنا ملكي سوامن جرا يا رحمن يا رحيم ور ملكا يا رب نتايسي يا رحمن يا رحيم ور ملكا يا رب نتايسي حواسا كينيا كنا كادا إمام محمد يا ربنا تايسي ilmaan biyya kana bahu ilmaan addunyaa guutuu kanaaf akka aduun kun ifaateetti ifaatee ifu yaa rabbinaa taasise yaa rabbi intala biyya fayyadde ilma biyya fayyadde rabbi sin keessaa haa baasu haisin keessaa bahee jiru rabbi sin haa fayyadu alima keenya rabbi umuriin haa dheereessu sheeka keenya sheenaa sirri rabbi umuriin haa dheereessu yaa rahmaanu yaa rahiimu yaa rabbi amiin sababa isaaniitii wali qabamne rabbi umurii rabbi nu haa dheereessu yaada keessa muraada keessa rabbi sin haa guutu yaada keessa muraada keessa rabbi sin haa guutu irra niyyattanii anniyyaa keessaniin beeku irra niyyattanii miti irra niyyattanii anniyyaa isaaniin beeku yaa rabbi niyyaa isaaniin haa guuti namni arra bakka kana teessanii sagalee koo dhaggeeffachuu jirtanii milkiidhaan malee rabbi isin kaasine namni immoo bakka kana dhufu osoo niyyatu dadhabee haajaa adda addaati hafillee niyyaasaa yaa rabbi naa guuti nama dhukkubaan mana kana ol seente fayyaadhaan rabbi isin haa baasu yama yeroo hunda dhukkubni qaama keessa isin nyaatu aafiyaa bareeddu rabbi isin haa kennu nama yeroo hunda mataan isin dhukkubu kaleen isin dhukkubu coggaarraan isin dhukkubu garaan duddi qaama keessa isin dhukkubu kaleen isin dhukkubu aafiyaa bareeddu rabbi isin haa kennu bishaanuma isin gadhuddan nyaatuma isin ganyaatan dawaa rabbi isin haa taasisu dhukkubsataa keenya bakka garaagaraatti bismillaahi aafiyaa bareeddu rabbi haa kennuufi yaa rahmaanu yaa rahiimu yaa rabbi amiin yaa rahmaanu yaa rahiimu yaa rabbi amiin nama nurraa gandaa kiraa jiru jaraa mataati rabbi haa laalu nama nurraa gandaa kiraa jiru jaraa mataati rabbi haa laalu nama nurraa gandaa kiraa jiru jaraa mataati rabbi haa laalu nutilleen guyyaa asirraa deemnu beennu warra kaatimaa tole rabbi nu haa taasisu warra kaatimaa tole rabbi nu haa taasisu milkii adduniyaatii fi milkii akiraadhaa rabbi walitti isin haa qabu hawaasa keenya na gammachiiftanii rabbi isin haa gammachiisu isin kulli bismillaahi rabbi isin haa gammachiisu nama rakkoon garaagaraatti jirtu rakkoon mana keessaatti jirtu yaaddoon garaagaraatti jirtu imachuu sodaatee keessa cuucummaa jirtu bismillaahi rabbi rakkoo keessi haa baasu nama gaa'ila noratiin gaa'ila milkiidha rabbitti haa ijaaru yaa rahmaanu yaa rahiimu yaa rabbi amiin. على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد حواسا كينيا ككبجمو في كالي هذا كينيا أمة كينيا بوليتي كينيا أدادولي كينيا كان دينين هيرين شهادتين ولن نقبي ولن نهدئ من ربي ككبجمو خيستي بكتكتي ولتك أبامن هندي كيسنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मेरे रब्बी के न्याम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह तरब्बी के न्याम नम मेकाती तो बक्का कना डुफुडाफ हवा गरु इत्तिगौ हिंदंदयो हम यरो दुराने वलिन दुब्बन्ने दबरसिने वकलीलुन तिकोदा नम्मी रब्बी फेडुफ नम्मी रब्बी बक्का खैरी इसकाउ नम्मी कुमाता मगरू कम बक्का खैरी कना डको हवु हम बक्का सनत्ती अर्गमो हंगतक्को hanga tokko bakka khairii sanitti argamtu rabbiin isin godhuun ni'ima bareedduudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fayyaa bareedduudhaan ni'ima bareedduudhaan aafiyaa bareedduudhaan namni meeqaa osoon aafiyaan kiyya kun naa jiraattee gara masjiidaa deeme osoo aafiyaan kun naa jiraattee gurri koo kun naa dhageessee waan dubbatamu kana dhageehe osoo ijji kiyya kun naa jiraattee jennaan waan khairii kana arge osoo miilattiin kiyya kun naa jiraatte osoon dandee silaa gara khairii kanattiin deemaa miti osoo harki kiyya kun naa jiraatte ni'imaan kun osoo naa jiraatte jedha ni'imaa bareedduu kana nu oole aafiyaa bareedduu kana nu oole yeroo fayyaa qabnu wanni nuti yaadnu waa 99 garuu yeroo fayyaa dhabne ammoo waan tokkitti qofitteedha yeroo numa dhukkubsannee lubbuun asirra nu galte sanii wayyaa rabbii kiyya an kanan dalaganne خاتمة في آخرة بيتشا يروسا يادة يجورا يروني في الدنيا رجل يروني في فياق أبو وننا متي ملتو واسقلتمي في سقلي جرو يروني في فياق أبني يرو آفيان نمر رايا ركتة جرا كمين آفيان قياسون نادي بتي في يرون ديو أكمين تها يروسن بريتشمي يادة تما جرو أصو فياق أبنو أصو نيما بريدو كمنو جرا خيري بوتا خيري تأرجمون كنمو ni'ima bareedduudha jechuudha rabbi nurraan shaarin akka kana rabbi nurraan shaarin bara akki kun ni'ima bareedduudha bara wallahi ni'ima keessaa min fawqi ni'am ni'ima gurguddoo rabbiin nuu kenne keessaa eega fayyaa nuu kenne islaaminaa nuu kenne bakka khayrii kana waliin nu qabuusani jechuudha nabiin alayhi salaatu wassalaam kullukum raa'i wa kullukum mas'uulun cufti keessan tiisite waan tiisitan irraa ni gaafatamtan miila ittiin deemnu kanarraa ni gaafatamna gara khayriitti hangam tokko ittiin deemte mee gara khayriitti hangam tokko ittiin deemte bakka khayrii kana nu fide ni'imaa kana rabbi nurraan fudhatin diiniin isiniin bareed duras diiniin isiniin dhufe arras kaleessaas boruus diiniin isinumaan faayam kaleessaas khadiijaatiitu diin fudhattee أمنتا يروني في نبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق كري مقا ربي كان كيتي كري جدي آية لما سدي اتهم فدتي قالي يا خديجة زملوني ندوسي آداء عربات تمو يروني في صداة ندوخة أفة جلس يا خديجة كي وانت كان مدتنيتي تنمدتي دوس جدين يرو في غادف ايغسي اوفتا جلا بوفته الردو يسيته اتي تكا صبدين بيت تكا وان تكو غوتين بيت نما ولين نتين بيت اسدو بومسه تكلن صداتني درديميتين درديم وان تكون صداتني خليس سي وجنين جرا الرس سي وجنين جرا وان فديني تاتو درتي ديميته أمانتا إسلاما دررتي إسا جبيسيته خديجة الله أكبر إيجازي يروين يفتا من مرده تشيز يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر يا إذا فتا في التقور تيجيب خي أما لفا الكيتي أمة دينين اتلفي ربين كان كي أبدا نمس انتك اي سنيتي خي جتة
nama silaa fassaarii kana beeku fuutee deemtee eega guyyaa san bira dhaabbachuu jammarte isiin nama fira guddaas qabu nama qabeenyas qabu osoo gamanaa yerootti dhufan gaachana taatuuf gamanaa yerootti dhufan osoo gaachana taatuuf gamanaan adeerri isaadhaallee kanuma ofii kaafirummaa keessa jiru osoo gaachana ta'uuf guyyaa nabiin addunyaa kanarraa jechiin itti golgolooftee guyyaa Khadiijaan addunyaa irraa deemtee fi adeerri isaa addunyaa kanarraa deemte jechi kanaatiitu nabiitti golgolaa alayhi salaatu wassalaam. Eegas booda isa tumanii dhagaadhaan dha'anii biyya isaa keessaa ari'achuun guyyaa san taate. Sobira dhaabbatu. Eegasii gara Madiinaatti ni godaan. Gaafa gara Madiinaatti godaanus dargaggoon Madiinaa shamarreen Madiinaa akkasitti hiriira galanii amantaan Islaamaa kun osoo inni dhagaadhaan tumamu osoo waa hunda ta'u dhufee arra ifa kanatti bahe. Gooticha Imaamu Ahmad irra dubbatamu, Bukaariin irra dubbatamu, Ibnu Teemiyaan irra dubbatamu, Tirmiziin irra dubbatamu, imaamman gurguddaan irra dubbatamu. Warri eeganaa zabana ammaa kana keessa biyya ibsee warra aati gaachana taateef warra aati waan jarritti katabatan dhabnaan lafee deemtee lafee itti haa katabataniidhaaf lafee namni nyaatee gujufa keessa yookaan haraa keessatti darbee lafee san haraarra deemtee fuffunaantee ilma ofiitii kennitee ilmasii qabdee sheeka bira geessitee akka inni waa baratu gooteetiitu arra kunoo biyya Islaamaa kana guutuu fayyadee jira. Nama akka kanaati. Kanaafuu haawwan keenya, dubartoota keenya akkan ilma keessan ta'etti, akkan mucaa keessan ta'etti, akkan obboleettii keessan ta'etti dhaamsinan isinii dhaamu. Isiniitiitu hawaasa kanaaf gaachana. Isiniitiitu hawaasa kana tolchuus danda'a. Isiniitu hawaasa kana balleessuus danda'a. Yoo maal taatan yoo ofii cimtanii ilmoo keessan cimsitan ilmoo kiyya ilmoo hattuun tahii yoo jechuu barbaaddan ilmoo hattuu ilmoo zinaa ilmoo gantuu ilmoo faradduu ilmoo sobduu ilmoo na xiqqeessitu hin tahii yoo jechuu barbaaddan ofii cimaa ganamaan jabaadhaa ilmoo keessan barsiisa. Ilmaan keessan naa qabaati akhlaaqa bareedduun afaan bareedduun ilmaan amma uleen tumanii hey kana ta'e rabbi si haa abaaru rabbi si haa kana ta'u rabbi si haa dhabamsiisu rabbi si haa ajjeesu kanaa miti. Ammas barumsi dura kan barsiisaan barsiisurra dura kan isin barsiiftaniitiisu caala. Maaliin jecha gaariidhaan yaa ilma kiyya yaa aalima kiyya arra foolii sheekummaa sirraa nan mul'ataa bar arra foolii doktorummaa sirraa nan mul'ataa bar arra natti tottoltaa bar arra sheeka biroo oolti natti fakkaata arra masjiida oolti natti fakkaata natti bareeddee bar yaa ilma kiyya qaraatee mi'eessa naa qaraate mucaan dhah jedhe qalbiin isaa qalbii ijoollee keessanii seenaa akkitti seentaniin abaaruunii miti rukutuunii miti itti kadhata'uunii miti daranuu ijoollee fageessuudha. Qaraatii isin wanni isin mana qaraasiftan jecha gaariidha. Arraba bareedduudha. Arrabuma kanaan namni waan gaarii dubbatee jannataa seena. Arrabuma kanaan namni waan hamtuu dubbatee ibiddumaa seena. Kanuma wanni waan gaarii oomishattu. Yaa ilma kiyya, yaa intala kiyya yeroo isiin waa balleessitu haati manaatii fi abbaan manaa kan waliin jiraatuun akhlaaqaan ilmoonii fi maatiin kan waliin jiraatuun akhlaaqaan yoo akhlaaqni bade yoo jechi gaariin bade mee abbaa mana kan keetii si tumuudhaaf achi goorisaa isaa dhufu yaa abbaa mana kiyyaa ni jirta arra bara inni kiyyaa nuu qaree bar afaan baatanii bar kunni du'ee kunni cabee kunni kana ta'e kun kana ta'e osoo hin taane yaa abbaa mana kiyyaa bar kun bar kana ta'e bar kun kana tolee bar jedhiitii qabiitii sossobiitii jecha bareeddutti dubbat keessatti ajjeefte. Ilmoo kan kee jecha bareedduun abbaa mana kee jecha bareedduun saahibbootan kee jecha bareedduun yoo inni jecha loliinsaatiin dhufe yoo
jecha gaariidhaan awwanniin isinii dhaamu ilmaan nu oomisha. Ilmaan oomishaa jechuun diinirra leenjisa. Nabiin alayhi salaatu wassalaam muruu abnaakum ilmaan keessan salaatatti ajaja waggaa 7 salaatatti ajajaati. Fadribuum irra dhaa waggaa meeqatti waggaa 10 ogguusiin geessi immoo salaata maaf hin salaanne jedha. Ganama yeroo isiin kaatee akkasuma faxaratti kennitanii mana barumsaa deemin jedhinaa kan isiin hin salaanne. Kan shari'aa kana keessa buuftee salaata subii fedhu saa lamatti isaa ka'u haa ta'u rakkoon qabu saa sadiitti haa ka'u tarbiyaadhaa miti. Ilma kiyya mee deemiti wuduudhuuti salaatarra buufadhuuti rabbi naman dhiisu salaatarra buufadhu san booda barumsa dhaqxa. Ati arra qaraatii guddoo kana qaraasiftee jirta bakka ilma kee qaraatii guddoo qaraasiftee jirta. Yeroo inni dhufe rabbi naman dhiisu dura zuurii salaattee nyaata dura zuurii salaattee asrii salaattee salaatarra to'achiifta. Eegasiifuu guyyaa tokko atta'addub eessuma kiyya tokko yaa haadha koo jedhe rabbi ammallee umurii si haa dheeressu jedhe. Hannarraa na dhowwite haati kiyya jedhe ilaa ammaan silaa hattuudha jedhe. Akkamitti jennaan arra qoyamman si gammachiisa ummaa jedhe. Hayyee jedhaniituma wajjumaan taphataatuma fiigee dhaqee qullubbiin namaa kun akkana daddaraaree jira. Waan gaariitti fakkaata. Qullubbii kan inumaa hanqafatee kan namaa kana qe'ee keessan jiruumi fidee dhufuu deema. Hanqafatee fudhatee dhufee ilaa waan sii fide jedheen. Ishoolmoo kottu jedhaniin. Suutuma ofi qabanii qimmiidanii dafiitii boolloo keessaa fuute. Akka sanatti ammas osoo hin dabsin dhaabii kottu jedhaniin. Osoo fiigu dhaqee boolloo sitti deebisee dhaabii biraa deebi'e eega guyyaa gaaf sanaati hannatti hin deebine jedhan. Ammallee taa'ee galatoonfata guyyaa tokko isaa dubbatuun dhagahe. Atta'addub eega nabiin alayhi salaatu wassalaam inqataa amaluhu ibnu aadam illaa min salaatin dalagaan ilmaan namaa kun yeroo inni du'e jedhanii dhaabbataa waa sadii malee jedhaniiti sadeessan keessaa tokko sadaqatun jaariyaa nama yookaan lafa masjidaa kennee yookaan biirii masjidaa qotee yookaan maallaqa masjidatti kennatee kitaaba wayii bitee masjida ijaaree jedhe fakkeenyaaf zalaalama irra salaatamaa sadaqatun jaariyaa akka waliigalaa tokko. Inni lammaffaa namticha kitaaba baratee barsiise haadha mahallu shaayid isa sadaffaatiif han deema. Inni sadaffaa kami jennaan namticha ilmoo ofii oomishee addunyaarra dhiisee biraa du'ee ilmoo yeroo hunda yaa rabbi ummaa kiyyaa rahmata godhe yaa rabbi aabboo kiyyaa rahmata godhe kan jedhuun sun yeroo tokkollee khayrii isaan dhaabbanne. Ati har'a addunyaarratti waan khayrii hin oomishiifne duniyaa bicha shaagalchiifte gaafate addunyaarra deemte hoo achuma dalagaan kee dhaabbataa inni gara duniyaa isaa malee tokko. Kanaafuu wanni jennuun of fayyaduufis addunyaa akiraa of fayyaduufis addunyaa akiraa biyyattii kana fayyaduufis ilmaan nu oomishaa dhaamsa akka ilma keessanii tokkotti akka obboleessa keessanii tokkotti ilmaan nu oomishaa kana kan walitti dhaamman. Inni lammaffaadhaa wanni walitti dhaammannu eegaltan irraa hifachuu dhabu, irraa gafalaa'uu dhabu, irraa taatiyaa'uu dhabu, waan khayrii tokko sheexaanaaf bakka kennuu dhabu. Sheexaanaaf bakka kennu ati kana taata siichi kana taata siichi niin taha khayrii tokko ittiin jedhaatuma dalagaa. Bakka niin gaha anumaa baratee barsiisaa ilma kiyya anumaatiitu jaamiyaa guddaa san taha ana haadha Imaam Muhammad ana jettanii yoo qoma dhaatanii of qopheessitan rabbiin irratti isin gargaara bi'iznillaahi alkariim. Inshaallah daakaa. Ta'uu barbaadaniimi? Ni barbaadaniimi? Ilmi keessanis akka Imaam Muhammad san ta'uu barbaadanii? Intalli keessanis akka Aishaa akka Khadijaa san ta'uu barbaadanii? Ni barbaadaniimi? Ofiifis akka haadha Imaam Muhammad san ta'uu ni barbaadanii? Dhuguma sanii immoo tirii jettanii? Maashaallah rabbi sinaa taa'is. Harka ol qabadhaa rabbi sinaa taa'is. Yaa rabbi niyyatanii yaa rabbi naa taa'is. Yaa Rahmaanu niyyatanii yaa rabbi naa taa'is.
نيتني دفني بك خيري كان ولك بني يا رب تناتايس يا رب هاد وليك يا كان بوليتي لك يا كان عاسي ولك بان كان يا رب كان يا رب تناتايس يا رحمن يا رحيم يا رب آمين خيسني جلتي سني ها كجيل خيسني درب مسني ها سرات أمري سني جبات رب سني ها سرس يا رحمن آمين يا رب سكرني يا رب نوتي يا رب يركزتي والقبن يا رب نوتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين اللهم صل الله على سيدنا محمد